أباجو مسويو دبي أسنين دبي جرك عليه دبر سنيتي أبا المكانات برتلون كندن ده برا أبتون كندن ده Ayuutiya baga lubbuusi jiraatte waan biraa miti baga lubbuusi jiraatte baga goote immoo baga hin kenniniif baga ittiin kennin baga qabatte narbata kan kee baga qabatte natsaatti maa kennita gosh baga goote ani gaafa duraa jechuudha gaafa isaanii ayyuun badde jedhani ani durbummaa irraa dhabeet fuudhee warratti deebisee takkaafi lamaafi immoo ayyuutu kan duraa egaa akka durbummaan qabne of hin beetti waan taatifi waan kana dura nama faana dabarsitee sodaattee baddeenatti fakkaate jechuudha. Tana lamaani kan naan yaade. Yoo man tana yaadeen mucaan bilxiidha dhugaa rabbi ma'ana tsaakenniti silaayidaa qabdi gabbara malee kan jaalatee raawwatee isiidha boo'ee maraataa jiru. Kan lafa isiin deemtutti isitti marmaaraa jiru isitti boo'aa jiru kan mana isaanii jalaa hin kaane kan bishaan itti raccaamu. Kan lafarra gangalatu ishiidha jedhee injira hooti maaliif natsaatti fuutee sii kennite sila ati natsaadhuma fudhatti barbaaddee kottu nyaatta seedoo bilaasha galte wayyoo waanuma guddii takka fideef waanuma guddii takka jechuudha ganama akka carraa ta'ee mana hiriyaatiyyaa deeme tanani viidiyoo sii dhaggeeffadhe. Video isiin immoo maal jettee kan isiin hojjette mucayyoo sun na arrabsite yeroo baay'ee jechuudha. Mucayyoo sun ergumaan ani waa'ee wabiin jaalladha jedhee dubbadheetidha jechuudha. Cimitti gootee kan na qabde malee dura baay'ee walitti hiriyaa turre dhugaa rabbi jechuudha. Baay'ee takka walitti hiriyaa turre baay'ee takka wal jaallannaa turre ergasumaadha jechuudha kan ishiin na xamadde. Ani immoo waa kan biraatiin kan isiin ittiin nan beekne nan isii hordofa yeroo hundayyuu jechuudha. Amma waan isii dhagee waa takka dhagee waan dhagee Saidooni awwisaan kaffallee horii hin geessine battaanii ammoo maalii isa jedhan kana maal jedhama algaalipsi isa guddaa kana jedhametti kan algaa irraa afamu kan isa hin geessine warqii hin binne jettee raawwattee maatii ayyuutti dawwalee maatii ayyuutitu iyyuu natti mee obboleewwan ayyuu waan akkasii jettee haasofaa turte. Ani immoo dhugaa kaleessa immoo dheengadda obboleessa ayyuuttis obboleettii ayyuuttis dheengadda dawwalee itti dubbadhe jechuudha. Waa'ee kanaa natti himne isaan natti himne si'a meeqa mee ayyuun akkam jirti argitanii jirtu namoonni liivirra jirti faa jedhanii raawwatanii haasaa jiru akkami wanni kun jedhee gaafataa ture. Lakkii liivirra jiraachuus isin argine nuyi jiraachuudhuma ishiiyyuu hin beeknu jireenya isiiti kan baay'ee tokko jiraachuu isii barbaanna kan nuyiyyuu nu sodaachisaa jiru kanadha. Jiraatanii natti dubbataa turan jechuudha. Kaleessa immoo mana Sumayyaatitti maatiin iyyuu hin beeku waan hundumaa jechaa turte Sumayyaan intallettii Sumayyaattuu deessite. Egaa dubbittiin kanatu jira. Isaan garuu kan isaan jedhan maalidhaa akka waan ayyuunii Saidoo irraa maallaqa nyaachuu yookiin immoo qabeenya Saidoo hirachuu barbaaddetti kan isaan haasa'an dubbiin garaagar taate jechuudha. Amma maalan godhee feekidhaan naqee tanaan ani feekii hin beektu immoo jechuudha dhiyoo kanan banii. Intini feekichas isiin hin beektu garuu guddateera chaanaalli waan nama dhibu dhiyoo kana ji'ayyuun guddee ergan banee guddateera feekiin fakkaatu jechuudha. Nama 100 wahii qaba nama 200 waan akkasii qaba jechuudha. Hin beekne iyyuu isheen gonkumaa maqaa nama biraatiin hin banne maqaas hin beekamne achiin kootii jedhatti barreessite na rikkee jibduu in sobdaa soba kee afuuftan jedheen jennaan karaa keessatti kootti na dubbisii soba koof dhugaa koosii fi ni manaan jettee koomentii naa barreessite achi nam lakkoofsa kee naa kenne jedheen. Lakkoofsa ishii barreeffamaan naaf keessee ani fudhadhe jennaan haqxe jechuudha. Anillee na naqe koomentii kiyya sana booda na qabdi jedhe garuu viidiyoo kana dirqama hojjechuu qaba. Sababni ani dirqama hojjechuu qabuuf maa inni micayyoon kun dhugaadhuma dubbatte jechuudha. Lakkoofsa biraatiin dhaqee isii dubbise dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa biraatiin dhaqee isii dubbise jechuudha. Isiin beektu iyyuu lakkoofsa gonkumaa iyyuu lakkoofsa kana beektu dhiyoo kanan bane lakkoofsa kanallee dhiyoo bite lakkoofsa biyyaatii iyyuu beektu. Achin amaarifumaan hin beekne kanaanan itti taphattabe dhaqee ittiin taphattabe. እንግዲህ ቅድም ቻናልሽ ስር በኮሜንት ስልክሽን ሰጥሽኝ ነበረ የሆነ ነገር ብዬሽ ነበረ እዛ በውስጥ አናግሪኝ ብለሽኝ ነበረ እና ያው ስልክ ይሄ ነው የጠየኩሽን ከተመቸሽ ያው በዚህ ላክልኝ
እውነት ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ እና akka jirutti jechuudha dhugaa rabbii akka jirutti sagalee sheernaa gootee jira asirratti nan beekne gonkumaa isheen daarektanii maaliin godhe immoo daddafee tanan lakkoofsa biraa irratti sheer godhadhee jechuudha odoo isheen ittiin jedhin yoo tarii na shakkitee raawwattee narraa balleessiti jedhee tanan lakkoofsa biraa irratti sheer godhadhee jechuudha irra achinan deebisee yeroo ifa sagalee qabee dhaggeeffattee hin beekne garuu taphattabee dhuman dhiiseessa waan biraan jedhee ni dhiisa sarakkoon qabu iskiriishiis irratti isinitti argisiisa. Amma yoo sagalee isinii bane jarrisaa sunillee itti qabamuu danda'u seedoonillee intin jechuu danda'a jechuudha. Sagalee jaraarree isinii hin banu garuu dhugaa rabbi sagalee hunda isaa sheernaa goote jechuudha. Dhugaadhuma ana ajaa'ibdee biyya akkamitti qottee irraa buutee akkamittiidhaan jedhee akkamittiidha garuu ani baga gootee ayyuu baga gootee akkas taanan jechuudha. Ani amanuu dadhabee issoofdi jedhee intalatti issoofdaa yaada afuufta viidiyoo hojjechuudhaaf jedheeni achi mucayyoon sagalee jiru hunda isaa sheernaan gootu nan bade amma yoo namarti na ajjeesti duraanuu na qabattee jirti amma na ajjeestu eessatti na argiti isiif kan jirtu biyya sana anaaf kan jiru biyya kana waliin arginu garuu jechuudha ajaa'iba dhugaa ajaa'iba ayyuunmu eebade anaamma kana dhibe kan saayidooti malee cirraashee qabeenya isaa irraa fudhachuudhaaf deemti qabeenya isaatiif litti baqqalno jedhanii kan odeessaa ba'anii cirraashii mucaadhaa surma gabbarumayyuun kaffalleedha. Gabbara osoon kaffalis sila maal natsaadhuun fudhachuu barbaadde seedoo biyya nakaa natsaadhuun fudhachuu barbaadde ati. Kana garuu bar sumayyaa natsaadhuma irraa fudhate waan kaffalee natti fakkaatu mi'eeffate argitanii mi'eeffataa minaa warra soddaan liqeeffataa jedhan mi'eeffatte habiibi hin kennitu kaasheen kun ilaal kana egaa oromoon lafa jala deemti yaa habiibi kana bartee taata hattuu caaltu jirti jennaallee baasarraa qidhaa jedhan atillee kaa yaa habiibi kiyya yaa seedoo kiyya atillee eegaa fuutee sargiidhaan doobsitee cabbi gootee galfatu barbaadee turte fudhatu barbaadee turte jechuudha. Cabbi gootee sargiidhaan doobsitee beelloodhaan doobsitee fudhatu barbaadee turte garuu hin taane dubbiin garagalee amma kan ijoolletti qawwee walawalatu shugguxii walawala ani immoo kan na dhibe wabiini Umar jedha Umari wabii jedha jarri sun dabaloodha moo akkamisila dabaloodha moo jarri sun na dhibanii iyyuu ajaa'iban jedhee baraan ani amma kan jara kanaa miti kan na dhibaa jiru gudiisa hidootiin na dhibaa jira malee gudiisa hidoo ayyuun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani durumayyuu hojiin isheen hojjatte kuni hedduu takka na dinqisiise jechuudha. Hedduu takka jiraachuu ishii qofan barbaadan jedhe ani durumayyuu jechuudha jiraachuu ishii qofan barbaadan jedhe amma gammachuu miti keessa koo dhadhaadhuma na dhuge dhadhaa dhugdanii beektani buna faana fa'a dhugdanii beektani na dhadhaadhaan dhugdan beekamu keessan kun rahaadhuma argata hin qabbanooftanii jechuudha. Amma yuman qabbanaayee ani innaan viidiyoo mijattii dhaga'u insaawdi viidiyoodhuma hojjetachuu barbaadetiin jedhe garuu yeroo sagalee obboleettii fi obboleessaa dhaggeeffadhu garaa kan kodhadhaana dhugee dhugaa rabbi garma kodhadhaana dhuge yaa rabbii kiyyaa ayyu baga goote takkatti immoo jechuudha takkatti immoo ayyuun dhugaadhumaan yoon dubbadhe immoo hin qabatanii
Ani mucaa sun akka miidhamuun barbaadu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hin dubbadhu nattaafu hin qabatanii ammayyuu qabatanii jiran hin qabatanii. Ayyutiyya baga lubboossi jiraatte waan biraa miti baga lubboossi jiraatte baga goote immoo baga hin kenniniif baga ittiin kennin baga qabatte narbata kan kee baga qabatte natsaatti maa kennita gosh baga goote. Ani gaafa duraa jechuudha gaafa isaanii ayyuun badde jedhani ani durbummaa irraa dhabeet fuudhee warratti deebisee takkaafi lamaafi immoo ayyuutu kan dura egaa akka durbummaa hin qabne of hin beetti waan taateefi waan kana dura nama faana dabarsitee sodaattee baddee natti fakkaate jechuudha. Tana lamaani kan naan yaade. Yoo man tana yaadeen mucaan bilxiidha dhugaa rabbi ma'ana tsaakenniti silaayidaa qabdi gabbara malee kan jaalatee raawwatee isii dhabboo'ee maraataa jiru. Kan lafa isiin deemtutti isitti marmaaraa jiru isitti boo'aa jiru kan mana isaanii jalaa hin kaane kan bishaan itti raccaamu kan lafarra gangalatu ishiidha jedhee hin jira hooti maaliif natsaatti fuutee sii kennite sila ati natsaadhuma fudhatti barbaaddee kottu nyaatta seedoo bilaasha galte